Wow, lotoriin makiinaa mul'una kachi jedhee bahee jira. Galata waaqayyo warri naa gammadan gammada. Nafaana gammadaa ilaalcha galata waaqayyo eebbifamu. Dinqiif taamraatiin mana koo keessatti hojjetamaa jira. Raawwatamaa jira. Makiinaa shukran yaa Rabbi galata kee waaqayyo. Yaa waaqsaa galata inni galataan gammachuun mana koo seente yaa galatu. Galata kee yaa waaqayyo. Kan akka kee jiru yaa waaqayyo. Namnillee yaa waaqayyo nama deebisu nama balleessu yaada tokko guddinum namaa yaada ati garuu yaa waaqayyo kan hin jirre jiraachisu isa karoorsitee yaa waaqayyo xumuruu isa namni karoorsis xumuruu yaa waaqayyo iddoo hin jirre ol kaastee gubbaa nama dhaabda siyaa galatu waaqa koo siyaa galatu waaqa koo siyaa galatu galannee eenyuuf hin ta'in si qofaaf haa ta'u. Malu nafana galateeffadha waaqa kana. Baga gammadanii baga gammanne dinqiin mana kootiif ta'eera isin faana waaqa koo galateeffachuun dhufe dinqiiftu naaf ta'e mana kootiif jechuudha. Dinqiitu naaf ta'e. Dinqiitu naaf ta'e dinqiitu mana kootiif ta'e yaa waaqsi haa galatu. Yaa waaqsi haa galatu. Leensaan kanarra eenyuma faana tacamaallaquu dhiisteeti jechuudha. Waan naa ta'e isinitti nima ijoollee waan addaatu naa ta'e torbee lamaan dheengaddaa jechuudha. Muleetu asii bahee jechuudha. Eessa akka dhaqee isinitti nima buna dhugee qursiisaa nyaatee cireesaa nyaateetu goddanyaa isaa wajjin hin bahee jechuudha. Dursa galuu maaloo nagaa isin gaafadha dhiifama ijoollee nagaa isin hin gaafanne gammachuutu keessa kootii. Akkana godhate jechuudha. Nan gammade baay'ee tokko jechuudha. Waan addaatu mana kootiif ta'e waan addaa ana bira darbee zarii kootiif ta'a jechuudha. Zarii kootiif ta'a jechuudha. Waaqa gaditti gaa waaqayyo dinqii hojjeteera mana kootiif gammadaa ijoollee baga gammadde jedha nafaana gammadaa gammachuu koo hirmaadha isiniin jedha. Dursee nagaan araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaan keessan dachaa ta'u. Isin jaallatamuuf kabajamoo daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii akkam jirtu nagaa keessanii chaanaala kanaaf haaraa warri taatan sabiskiraayib godhaatii maatii mul'unaa leensaa mul'unaa faamiliitti makamaa akka viidiyoon koo dafee isin qaqqabu yoo barbaaddan shi mallattoo bilbilaa yookiin immoo mallattoo alaarmiirra jirtu sana tuqaatii oon irra godhaa dafee viidiyoon koo ani gadhiisu akkuma gadhiisan isin qaqqabachuudha. Daawwattoota kiyya waan addaatu naaf ta'e wanta addaa sunis mana koo keessatti waaqayyo waan addaa dinqiif taamraatiin naa godhee jira jechuudha. Maanni seetanii ana nama tuffatamtuu ana nama kunoo asuma irratti illee na rabsana mul'achaa ooltan jechuudha. Leensaan keessanii soorummaa addaa keessa galtee jirti isiniin jedha. Waaqayyo dakaa fuudhee ol lama kaasaa jechuudha. Waaqayyo dakaa fuudhee ol lama kaasaa yaa misraach wanta addaa naa ta'eera maaltu naa ta'e seetan Yesus ijoollee baga gammadde oduu biraa dhiisaatii baga gammadde baga dinqiif taamraatiin mana keessanii baga waaqayyo si yaadatee baga wanta addaa siif ta'e jedhaati nafaana gammachuu koo hirmaadha. Gammachuun koo gammachuu keessan gaddi koos gadda keessan bakka gammachuu keessanii nafaana hirmaadhaa waan yoo akka carraa ta'e warri biyya kana warri akkana dhuftan jechuudha. Itoophiyaatti dhuftanii gammachuu koo nafaana hirmaachuu dandeessu jechuudha. Rakkoon qabu dirgodhee diggisee isinin eegaa akka barbaadanitti goddanyoota kwaas jiranis feesbuukii maannoo yuutuubii irratti na beekan warra dhufanii na ilaalanis walitti sabasabee sinfaana gammachuu koo na hirmaattu koottaa hundi keessa yoo barbaadan isiniin jedha. Leensaadhaaf maaltu ta'e yoo jettanii akka salphaatti isinitti maajoo akkuma salphaatti moo leensaadhaaf maaltu ta'e mana ishee keessatti maaltu ta'e yoo jettan guyyaa 14 dura 7 dura jechuudha. Abbaan biiftuu cireesaa nyaatee buna isaa dhugee ka'ee gara hojiin naa deemu lotorii kutee jechuudha. Lotorii kuteetu gaafa yoon bahe lotoriin kunii carraan kun yoon bahe seetan gaafa sagalee
googilii irra sarchi gootanii argachuu dandeessu jechuudha. Mulunaadhaaf makiinaa feesar tokko kachi jedheen boosetanii ililchaan afaana makiinaa feesar tokko kachi jedhee bahee kachi jedhee fi mulunaadhaaf bahee jira jechuudha. Achiin dheengadda gaafa lotoriin sun bahu feesbuukii fi googilii irratti gadhiifamee jechuudha. Mulunaa namni itti dawwaleetu jechuudha. Mee lotoriin baheeraa lotorii keessa barana wajjiniin kunne sana mee ilaalii jedhanii gaafa mulunaan dhufee bilbila fidi jedhee bilbili kan isaa cabee jira. Bilbila koo gadi baasee yoon ilaalu ofiisaatti taa'ee yoo googilii sana sarchi godhee lotorii maalii jedha lotorii maalii jedha lotorii Itoophiyaan lotorii jedhee yoo sarchi godhee gaafa sagalii kan bahu isaa sagalii isa darabee jechuudha. Maannoo gaafa 29 gaafa 29 baheeyyuu jechuudha. Gaafa 29 jedha gaafa sana ka'ee yoo sarchi godhee laalu hixaan lammaffaan kachi jedhee nu bahee jira jechuudha. Hixaa lammaffaa jechuudha. Carraa lammaffaa jechuudha. Carraa lammaffaan makiinaadha jechuudha. Achiin sadaffaanis akkasuma makiinaa guddaan kachi jedhee fi bahee fi jechuudha. Tokkichaan amma dhaqee fudhatee piroosesii fudhachuu isaarra jira. Ammas garagalee na dhoske jechuudha. Mulunaan dafee oduu tokko odeessu na dhoske jechuudha. Maani mulunaa maaltu sii bahennaa waanti munaa baheera maaltu si dhibee naan jedhe. Mulee natti mikaa'ee abaabballaan jechuudha. Natti muudide amma harkaan gaatutti waan tokko dubbachuun jaallatu jechuudha abbaan biiftuu. Gaafa nani qoyme maalumatu baheer jedhee lotorii isaa immoo kiisii isaa keessaa fuudhuun barbaada jechuudha. Natti nagarsiifne kiisii isaa keessa jira jechuudha lotorittiin. Achiin lotorii sana gaafa nani kiisii isaa keessaa suutee nan barbaada gaa kiisii isaa sana akkamitti akkanii kiisii isaa keessaa fuudhee baasu ishiin barbaada jechuudha. Anis baruu barbaadeni jechuudha. Gaafa suutee misaalaadhee fi suuta jedhee kiisii isaa harka kaayee iddoon rafetti harkaa baasu lotoriin isaa akka jettee baatee jirti jechuudha. Edaa inni beekuma callise jechuudha. Innoo dhaqee lotoritti ilaallatee gaafa eenyu ta'uu argateera bayeraa fi feesari guddaan kachi jedhee mulunaadhaaf bahee jira jechuudha. Baga gammaddane. Otooni araba deemee biraan mucaan dhufee jira kunoo ijoollee sadaffaa jechuudha. Otoon ani araba deemee jiraadhees waggaa meeqattiyyuu hin bituu jechuudha. Argitanii waggaa meeqattiyyuu hin bituu. Gaafa nan deema jedhee piroosesii hundumaa eegalee tureeyyuu gaafa dhaqee meedikaala ilaalamus ulfin jira. Ulfa sana waan godhee deemuu hin qabu. Gaafa nani as garagalee isti qo'ees dogoggora wanti kun jedhee buufata dhaqee buufata tufilaalchisu lammaffaa ulfin jira jechuudha. Achiin maalan godhee dhibbadhe jechuudha. Daa'imni waa meeqa barbaaddi? Mucaanni kun isin barbaada, inni dhalatu isin barbaada, biiftuun isin barbaadde indee yoo ta'u hojjetiin eessaat fayyatanii taa'ee yaadee jechuudha. Na Waaqayyo akkasin jedhee of amansiise jechuudha. Waaqayyo inni uume inni naaf kenne baajata ishii wajjin uumaa baajata wajjin naa kenna. Kanaaf mana maaltu na dhiphisee jedheetanii achi ishii gatee taa'ee jechuudha. Bakka waa dhiphachuus cannaqamuus hin dhanne. Ulfaa irra jedhee sigaa viidiyoo isin hojjedhee ture. Isinis immoo yaada keessaniin na jajjabeessitaniitu uumaa miti ayizoos jabaadhu baga ta'eyyuu naan jettan kaan keessan baga sii godhe Waaqayyo ittanii na eebbisaa turtanii. Achiin gaafa 29 sana Waaqayyo dinqii hojjechuu eegalee jechuudha. Ijoollee kanaaf waan ittiin guddattu kachi godhee lafa naa kaa'ee jechuudha Waaqayyo. Argitanii? Kachi godhee lafa naa kaa'ee feesara guddaa argachuu jechuun har'a salphaa isinitti hin fakkaatiin torbeetti waan 50 galchuudha jechuudha guyyaatti jechuudha. Guyyaatti waan 50 galchuu yookiin 20 galchuu feesara guddaadha jechuudha. Na kanan argadhe Waaqayyo dinqiif taamiraatii hojjeteera godheera. Wanti biraas immoo jijjira duuba jira Waaqayyo ganaa dinqii hojjeta mana koo keessatti.
warri naa gammadan naa gammada warri immoo ittuu mataan isin dhukkubee mataan keessan ittuu isin afalaxuun isin jedha warri naa gammadan gosh nafaana gammada gammachuu koo naa hirmaadha nafaana hirmaadha gammachuu koo naa gammada warri immoo ittuu immoo jettanii hartanii waan of tobbuftan dhabdanii yoo dhagaan si fuuldura jiraate gacatti godhaatiif tobbuusa kana keessa jirti leensaanii waaqayyoo eebbifamu egaa kana isiniin jedha